بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا كينيا دعوتوتا مدرسة صباح سجنتان تينيا قويا هرا كان أداتي فيه الدو قباب برنوتا كينيا سجلفاتي قابلين كيا سجلفا خرفاخنا بودا إن شاء الله قرآن اللي وجيز القبن مالف قاعدان نورانية برنوتا keenya guyyaa har'aa kana booda jiru quraanuma keessaa jecha tokko tokko fudhatee ibsuudha waan ta'eef hamlee ilmoo namaatiifis ilmoo namaa waa xumure jechuu jaallata. Qubeele maasii gadii qofa qara'uu osoo hin taane sadarkaa quraana qara'uu yookiin immoo baaka siraabisii suknaa bis jennee suuraa faatihaatiin suuratun naasiin gara juz'a ammaatti ol deemuu imala jalqabnaa jechuudha insha Allah ta'ala. Haalli nuti ittiin barsiifnu silaa beekamaadha. Bifa salphaa ta'een insha Allah ta'ala quraana illee wajji jalqabna. Qaadan oran yaala xiqqoodhaan satara sadi afuriin qaraatiidha. Satara sadi caalsuun qabnu jechuudha. Amma booda maaliif quraana wajjin qaraana darsii lama qaraana waan ta'eef bi'idnillah insha Allah yoo rabbiin jedhee raate yeroo dhiyootti quraana rabbiif inni gammannu ta'a. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kaakutaa saglaffaatii wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Barnoota gaarii isinii hawwina. Galmaa waatii darsii keessan galmaan gahadhaa isiniin jenna. Jabaadhaa abdii hin murina. Quraanallee wajji jalqabnee wajji finnee gammannu rabbi nu haa taasisu. Darsii keenya guyyaa har'aa wajjin turtii gaarii. Daawwattoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Aappii qaayidaa nuraaniyyaa ka afaan Oromoo eeganuu biraa argattan booda gaa daawwattoota keenya bifa kanaan aappicha sheentu jechuudha insha Allahu ta'ala. Egaa aappicha sheentan booda isinitti mul'ata jeetii yaada. Egaa darsii tokkoffaa yoo hordofuu barbaaddan asirraa hordoftu. Viidiyooleen illee tartiibaan asirra jiru. Viidiyoon barnoota lammaffaa, ka sadaffaa, ka afuraffaa, ka shanaffaati. Barnoonni keenya ka qaayidaa nuraaniyyaa jahaffaan as jira. Torbaffaan kinootii barreeffamni isaa saddeettafni barreeffamni diimaan barreeffama. Inni amma kinoo kun immoo bifi kun immoo viidiyoodha jechuudha. Ishii bifa kanaan hanga dhumaatti gadi daawwachuu dandeessu. Garee keenyatti makamuuf bakka kana tuquu dandeessu. Egaa darsiin keenya guyyaa har'aa ka saglaffaatii fi hedduu gabaabaa kan baay'ee namatti toluudha. Sababiin isaa ilmoon namaa bixabi'atihi maal jaalata jennaan waan dafee xumuramu jaalata. Hedduu gabaabaadha inshallah ni barreessitu nu wajji jettu amma booda quraana illee ni jalqabna waan ta'eef warri madarsaa keenya galmaa barbaadan gaa lakkoofsi keenya suma mata duree irra jiru mul'atu kana. Okay jedhaa na wajjini barreessaa nuuf ergaa. Tunni buchisiifti maal ishiin beektu alifi. Tunni buchisiifti alifi beekaa tun. Ilaa tun xixinnoon amma asirratti teessituun agartanii tun alifi. Tun alifi ilaa ni buchisiifti. Baa يا را ما لا وا نا أكا همزة نجن لال أكا ولي لول بختنت ها ع حا غا خا تا ثا جا دا ذا زا سا شا صا ضا طا ظا فا قا كا كن هو مال إي كن ياري جيتو ياغو ستوكوتي هي كن هو واو سخنات لا تنتو واو تنتو واو بيكا نبو تشيفت واو دماتي وو هو او sagantaa keenya guyyaa har'aa goolabnee jirra inshallah azaanis godhame warri gadi buufachuu barbaadan bakka tanaan barnoota kana gadi buufattu warri sheer godhuu barbaadan bakka kanaan sheer gootu kana fakkeenyaaf amma gadi buufadheen jira jechuudha. Akkasii daawwattoota keenya inshallah darsii teenya hanga dhumaa ka wajji qaraanu taha nu wajji turaadha galmaawaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa daawwattanii jirtan daawwachuu qofa osoo hin taane ajaja dalaguun dirqama.
نبريستو إيجا بريسني سورة كافتو إيجا سورة كافتني نترجتو جالمو أفانين جتو هدو جواب دقيقة تكاكيسة تني جتو جيتي يا درسي كنيجو يهرا واني تك واني جواب دون درسي نمامي إيش سورتي nama gargaarti waan ta'eef gaggabaabinni yeroo itti bareedu jira madrasaa sabaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا